Tiqaan urjii congratulations jedhin jira baay'ee namatti tola እንግዲህ ጮሮርሳ yeroo ጮሮርsaa hojjetanii kuni guyyaa sadaffaadha natti fakkaata guyyaa sadaffaa yookiin immoo dinqa koraa maal jedhama sida dinqa koraa yookiin immoo dinqa koraan እንግዲህ yoo mana maatii ishii deemanidha natti fakkaata kuni immoo malsii isa jedhamu sani so akkasin jechu jaaladha እንግዲህ dhugaa dubbachuuf gaa'ela baay'ee bareedaa ture akkuma ta'etti gaa'ela bareedaa ture baay'ee namatti tola እንግዲህ akkuma argaa jirtanii namoota baay'ee amanan jedhamneedha so gaa'ela kana keessatti dhugaa dubbachuuf wanti xiqqoo Baalami lagarra ciisa dinagarree sinagarsiisa muura shibalo Baalami lagarra ciisa dinagarree sinagarsiisa muura shibalo Baalami lagarra ciisa dinagarree sinagarsiisa muura shibalo kunimmoo እንግዲህ asirratti maal seetanii maal jechuun arraafadhe isinitti fakkaata yookiin immoo jechuu barbaade gaa'ela kana keessatti jechuudha wanti qarna jedhe tokko isiniif himu እንግዲህ akkuma argitanii guyyaa gaa'ela namoota hedduu kumaataman lakkaawwamanidha namoota kumaataman lakkaawwaman kana keessatti yaa'u kan namni keenya beektanii namni waa'ee amantaa hin beekne ya wittisin laalamu so maal jechuun barbaade seetananii akka kiyyatti gaa'ela hedduu baay'ee namoota hedduudha እንግዲህ baay'ee namatti tolasi so animmoo waan jechuu barbaade namoota hedduu miliyoona lakkaawwaman kana keessatti maaltu qirna jedhe seetan beektu dhugaa dubbachuu fi namoota beekamoo yookiin immoo warroota bakka namni beektu mitiiree namoota bakka baay'ee intini jedhanidha kan as keessatti waamame jechuudha እንግዲህ ani waan tokko nama kana baay'inaan kan jiran kana keessatti maal jechuun isin barbaade beeksu ni beektu maal asuu jettanii namoota kana namoota warra xiqqooshii beekamoo ta'an yookaan immoo asraatota maal jedhamu warra muuziqoota isaan akkasumas immoo warra beekamoo ciccimuudha kaakaa waamamanii ni beektu so as keessatti immoo wanti sirriitti kaaddikkifamee jira akkuma argaa jirtanii barakataaf jechuudha gaa'elli namaa akka eebbifamuuf maal gochuu gaa'elli isaanii gaa'elli kamiyyuu yoo ta'e ani gaa'ela alamaawii keessatti wantoota adda addaatu jiraan miidhanii beektu kanaafiyyuu osoo gimmaasha yookiin immoo rakkattoonni ni jiru miti jedhama kanatti ni beektu biyya keenya keessatti dhugaa dubbachuuf waan sirriitti barakata qabu yookiin immoo gaa'elli isaanii akka baqa lapheen isaanii akka baqa eenyu jedhee jiraatanitti jechuudha achi keessatti rakkataadha firri warroota beela'an tu ni jiru isaaniif gimmaasha immoo nama kaan godhanii bareedaadha akka kiyyaatti jechuudha እንግዲህ kanaadhaan qirna jedhe wanti biraa immoo baay'eedhas nama jedha namoota hedduu kana keessa dhugaa dubbachuu fi jireenya biyya lafaa ani eenyu jetti garuu jireenyi bara bara kan jiraatanii bakka jireenya bara bara jiraatanitti booda hinaafanii jireenya addunyaa yaa'u yeroodhaaf malee nama gammachiistu kanaafiyyuu
أنا كان زين جرا نبيكتو تأي يكون فنفنيرتي برادر بوكا lamaan jechuudha hoggaa lama guutanii jiru akkanumatti jechuudha namoota hedduu kummaatamaan lakkaawwaman isa kana harka lamanii ta'uu ni beektu warreen beektan warra nuti argitanis warra hiyyeessatiif naannoo akka bakka maaltiin jedhani namni amma ni baay'atu jedheetu yoo yaanni beektanii dhugaa dubbachuuf isaaniif gara tokkotti dukkaanii lama oliidha na hiyyeessaaf gar tokkotti kaaniif immoo gar tokkotti jechuudha wal qixa jechuudha na kuni maal qabaa barakata qabaa jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee kan waan baay'ee nama gammachiisudha እንግዲህ kana jechuu barbaadesanii gimmaasha soo kana yeroo addunyaa tanarratti beektanii wanti nama hin gammachiisa nama gammachiisu garuu gammachuun kan qabu maalidha gaafa baqa namni ani yeroo ammaa kanatti kaayaa rakkinii fi rakkina hedduutu jira kanaafuyyuu nuus immoo rakkina kanaaf rakkataa bira hin dhaabbatu misigiin hin dhaabbata yeroo hundumayyuu gin immoo osoo cidha kanarratti waamee barakataa argatee gaarii natti fakkaateeyyuu fakkaata እንግዲህ akkasii sinin jechuu barbaadetanii obboloota kooyi sin immoo maal akka jettan immoo koomenti jalatti naa barreessaa sinin jechuu jaaladha እንግዲህ kanarraan kanafee waaqayyo isaana eebbisu gaa'ila akka Abrahaam akka Saaraa isaaniif yaa ta'u walitti isaan hawwisu so akkas fakkaata እንግዲህ baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf gaa'ila baay'ee ajaa'ibaati እንግዲህ maatiin ofiitillee tuuta danatee yaa'u kana keessaan qarmii yaada kootii wal funaante utubaa taatee agartuu ija kiyya boolla keessaa dhibuun akka waan si argituutti na dhamaastiim maaliif jedhee gaafadhus kan deebii hin qabne yaadni koo xolloo imimmaan koo kan ka'umsa malee ga'umsa hin qabne jooraa qalbii kootii kan si barbaadu manaa ba'ee manatti hin deebine isaaf arras akka deebii hin qabne dubbattiim edaa yaadni yaada kootii anaaf reefuu kan ife situ simboo Oromoodha ulaa qubannaa keetii Oromummaatu urga'a dirratti dhaabbattuu gootummaatu foollata gaafa gadda akkanaa situ dursee mul'ata kanaaf bakka keessa dhabdee yaadni kiyya goolamtiim egaa goonni dhalataa bulus goonni dhalataa olus kan Oromiyaaf du'u kumni kumaatamaa arras yoo jiraate karratti bantee fulaan qaawwa keetii harrayyuu madaa ciqilee ta'e saba keetiif hafeem xiqqaan akkeessaa keen kan afaan saaqqatu beekaan immoo xurree jiruu kee irra itti fufsiisuuf osoo jooru diinni immoo waa'ee kee maaddii osoo godhatu waa'een kee meeqa weellisamus meeqa seeneffamus meeqa odeeffamus barruu seenaa irratti kumni tarreeffamus ayyee walaloo kana hedduu namatti tola dhugaa dubbachuu fi walaloo kana dhaggeeffadhee dhugaa dubbachuu fi maantu naqabe guyyaa kana immoo maskii akkas gaafa lammata deebi'an jechuudha namatu waraabe liidii seentee turte gara TikTokiitiin caffaraan isaanii baay'ee namatti tola እንግዲህ hedduu takka dhugaa dubbachuu fi uummata jaalalaati hedduu takka namatti tolu yaa akkuma argaa jirtanii እንግዲህ daqiiqa baay'een waraabee gin naamuree raay baay'ee tokko namatti tola gaa'ela dhugaa dubbachuu fi hedduu ajaa'iban jedhanii baay'ina namoota akkasumas immoo dhugaa dubbachuuf akkaataa walii galaniin uummanni jechuun wanumtu hunduyyuu gochuu hin danda'u soo walii galanii akkanatti dhugaa jaalala namaa waaqayyo jaalala namaa namaaf haa baay'isu እንግዲህ jaalala isaa qabaniidha fi nama kana hunda waamiti miti kin na ajaa'ibe dhugaa Kiristoos nama kana hunda yaamete osoo hin taane kin ofumaaf iyyafatanii dhaquun dammadhe namoota hedduu dhugaa dubbachuuf namoota kumaatamaan lakkaawwamanii yeroo jalqabaa farq yaani so baay'ee namatti tolu caffaraadha immoo kuni qananii
እንግዲህ ሄዱ ለማትዘሉ ጋር በቹፊ ሰገሌን ሞቤክታኒ ሰገሌን ሙዚቃ ኩን ይሮ ሁንዳ ሙዚቃ አንተኒ ከሰጡ ጫጫታ ካን ቀቡ ቲክቶክ ሚዲያ ዳፍ ጋሪ ሚቲ ከናፍ ሰገሌ ኪያራቲ አዋጀራኒ ሶ ሙዚቃን ጫጫታ ትጅራዋን ተይ ጫጫታን ኩንሞ ከናፍ ደስኒ እንጀት ጃለተ ሰገሌ ኪያራቲ ወራባ ጅራ ሶ ባይ ጋይላ አዛኢባ ዋይ ኢነምት ትሩዳ እንግዲህ በገኦፍ ከለኒሲ እና ጉያ ከና ከን ዋቂዮ ገለኒያተው ጉያ ከና ጋኒ አርጉን ባይ ገለኒ ዋቀፊያተው እንግዲህ ከና ሲዩ ሂንገኝ ሚቃታመቱ ዘራ ከና ነርጊን ነሞታ ባይ ትዝራ እንግዲህ ዋቀ ገለቴ ፈቻ እንግዲህ ባይ ነመት ካንተሩ ዳዱባቸው ሄዱ ነመት ቶላ አና ገና ዝንጀቹ ጃለዳ ገና ወሬን ጋይላ ጎዳቸው ያደነው ከነሞ ዴምታኒ ዳምሰው ሲኒ ቃወጀቹላ እንግዲህ ጋይላ ከሰኒ ጋይላ ጥቃስታይ ጉዳስታይ ዱጋድባቸው ፈነ ዋቂዮኑ ነገር ጋር እንግዲህ ጋይላ አለማዊ ትሬን ፈድዋኒ ይዋቀዩ ጅሬ አከሰረ መናመንታቲ ከነ ዋቀዩ ጃለቱ ይወክንሙ ካን በቃ ዋቀዩን ይብሱ ጎደቹ በባዳ ሶ አከሲን እንጀቹ አነ ለማዊ ያው አክማ ለማዊ ትተይ ካን መናመንታቲ ሲሞ አክማ መናመንታቲ ትተይ ኒ በሬዳ ለቼኑ ቱርቲ ጋሲን ይፋታው